ይሄ ማለት ክርስቲያን ተማሪዎች የሚያመልኩበት ቦታ ነው። እንደምታዩት ይሄ ቦታ ላይ ድንጋዩ በብዛት ይታያል። በቃ ከነረቲ ናኑ አፋር keessatti haalli argamu haalli qilleensa isaati baay'ee ol ka'a waan ta'eef bakka kanarratti waaqeffachuudhaaf saayitiin keenya waaree booda yookaan guyyaanii aduun baay'ee jabaan waan ba'uu fi mana keessatti waaqeffannu illee waan hin qabneef akka fedha keenyaatti argamne waaqeffachuu hin dandeenye. From different country and from different area that watching this screen, please don't scroll without watching this short video. Ani yommus isaaniin gidiraan keessa jiru Yerusaalem jijjigdee akka baddee karri ishees ibiddaan akka gubame in argitu. Kanaafis nuyi si'achi yelloo arrabsamuutiif akka hin taanetti kottaa dallaa Yerusaalem deebisnee in ijaarra naan jedhe. Nahimiyaa boqonnaa 2:17. Nagaa isin gaafachuu hin dagannee nagaa Waaqayyoo guddaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Har'a immoo obboloota keenya Affaar Samara University keessa jiran haaluma ilaalaa jirtan kanaan wanta ulfaataa guddaa keessa akka jiran kanaan dura isiniif qoodaa turre. Maalree guyyaa har'aa kanas rakkina keenya kana saba keenyaan nuuf ga'e jedhanii haala nama gaddisiisuun nuuf erganii jiru. Egaa nus kunoo rakkina isaanii kana isinitti dhiyeessineerra. Egaa ba'aa waliif baannee jaalalaan hojii Waaqayyoo hojjetaa akka jiraannuuf Waaqayyo lafa kanarra nuuf fideera. Namni viidiyoo kana daawwattan adaraa obbolootaan isiniif dabarsaa waan dandeessaniin qarshii guddaa hin jedhina. Akkaawuntii iskiriin irratti argartan kanaan isaaniif waan dandeessan gumaachaaf jecha warri hin qabne kadhannaan bira dhaabbadhaa. Warri kaanii viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota gargaaruu danda'an biraan ga'a. Akkasumallee viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota gargaaruu danda'an biraan illee yoo geessiftan akkuma nama gargaareetti gatiin keessan Waaqayyo biraa isiniif kaffalama. Namooti bilbiluu fi barbaadan bilbila isiniin irratti argaa jirtan kanaan bilbilaa fi argadhaa isiniin jecha kallattiimaan dhaamsa isaanii guutuu dhaggeeffadha jecha namooti haarawaan gara chaanalii keenya dhuftan chaanalii keessan kana subscribe godhaa odeeffannoo kiristaanummaa wal qabatan wayitaawaa argadhaa isiniin jenna. Gara dhaamsa isaanii guutuutti isin dabarsina turtii gaarii. Hordoftoota keenya hundumaa nagaa Waaqayyoo isin gaafannaa nagaadha akkam jirtu nageenyi Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Yaada isiniif dhiyeessuu barbaanne afaan sadiin isiniif dhiyeessuudhaaf waan jirruuf amma xumura dubbii keenyaatti akka nu waliin turtan jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Ani maqaan koo Yoonaas Taarikuun jedhama kanan baradhu Samaraa University irraati. Akkas jedha dubbiin Waaqayyoo macaafa faarfannaa 84:5 kan jiru. Namoonni gara mana keetii dhufuu yaada keessaa qabaatanii sibiraan humna argatan gammadanii isaan dachaa gogee nama boossisu keessa yeroo adeemanii iddoo burqaa bishaanii waraabbatan hin godhatu. Bokkaan inni jalqaba roobu immoo eebba isaan irratti roobaa jedha. Akkuma isin argaa jirtanii namoonni isin bakka kanatti argitanii barattoota FOCUS Samara University. Bakki kun immoo bakka nuyi itti Waaqayyoon waaqeffannuudha. Bakki waaqeffannaa keenyaa churchiin keenya kunoo baraa'aa kana keessa bakkee kana asiidha jechuudha. Bakka kanarratti rakkoowwan garaa garaa nu mudataa turaniiru. Rakkoo nu mudatan kanas tokko lamaa yoo isinitti himne baroota darban namoonni naannoo kanarra jiraatanii namoota Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan waan hin taaneef ari'atamni jajjabaan karaa isaanii nurra ga'a tureera. Bara kana immoo jaalala Waaqayyoo ta'ee jennaanii bakka kanatti deebineetu Waaqayyoon waaqeffachaa jirra. Darbee rakkoowwan nu mudatan keessaa inni lammataa bakka kanarratti naannoo Affaar keessatti haalli argamu haalli qilleensa isaatii baay'ee ol ka'a waan ta'eef bakka kanarratti waaqeffachuudhaaf saayitiin keenya waaree booda yookaan guyyaanii aduun baay'ee jabaan waan ba'uu fi mana keessatti waaqeffannu illee waan hin qabneef akka fedha keenyaatti argamne waaqeffachuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo waaqeffannaa keenyaa saayitii nuyi itti Waaqayyoon waaqeffannu ganama saayitii 10 irraa kaasee hanga saayitii 1tti darbee waaree booda immoo saayitii 10 irraa kaasee hanga saayitii 12 irratti Waaqayyoo waaqeffachuu keenyatti fufaa jirra. Ammas gara fuulduraatti kana isin beeksisuu barbaanna. Akkuma kana dabalatee namoonni yaada keessaniin kadhata keessaniin nu bira dhaabbachuu barbaadan akkuma kanallee maallaqa keessaniin nu bira dhaabbachuu barbaadanii
lakkoofsa bilbilaa FOCUS kunoo asirra jiru irratti nuuf bilbiluudhaani darbee akkuma kana immoo akkaawuntii feloo irratti karaa kanaa nu argachuu hin dandeessu. FOCUS Samara University barattoonni kun namoota nu dhaggeeffachaa jirtaniif nu daawwachaa jirtan maraaf yaadanni isiniif qabu walii wajjin wangeela mootummaa Waaqayyoo haa lallabnuun dhaamsa keenyaadha kanuma. ሰላም እንደምን አላችሁ ቅዱሳን ባላችሁበት ሰላማችን ይድረሳችሁ። አሁን የምንገኘው አፋር ክልል ሰመራ ከተማ ነው። እናም እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን እያመለክን እንገኛለን። ይሄ ቦታ ሮክ ቻፕል ይባላል። ይሄ ማለት ክርስቲያን ተማሪዎች የሚያመልኩበት ቦታ ነው። እንደምታዩት ይሄ ቦታ ላይ ድንጋዩ በብዛት ይታያል። ይሄ የምናመልክበት ቦታ ነውና መቀመጫችን ነው ማለት ነው። እና ከዚህ ዛሬ ጠዋት በ10 ሰዓት ተገንተን እስከ 1 ሰዓት እግዚአብሔርን እያመለክን ነው። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሁሌም የምናመልክበት ሰዓት ከ10 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ነው። ይሄ ምክንያት ከ1 ሰዓት በኋላ ፀሐይ በጣም ስለምትወጣ ስለምንቸገር ለዛ ነው እዚህ ላይ እያመለክን የምንገኘው። ከሰዓትም ደግሞ 10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነው። እናም በዚህ ችግር የሰዓት ችግር በጣም ስላልን እግዚአብሔርን ለማምለክ ሰዓታችን በጣም አጭር ስለሆነች ምክንያቱም ደግሞ ማምለኪያ ቦታ ስለሌለንና መቀመጫውም ድንጋዩም ስለሚያቃጥል ፀሐይ ውስጥ ስለሆነ ይሄንን ችግር የምታዩት ከዚህ በፊትም ለወንጌል እየተሰደደን ነበር። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ሁኔታውን አመቻችቶ ይሄንን ቦታ ሰጥቶናል። ይሄንን ቦታ የምታዩ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናደርግላችኋል። ቦታውን አይታችሁ እግዚአብሔር ውስጣችሁን ባሳደረው በገንዘባችሁ በጸሎታችሁ በማንኛውም አቅጣጫ እንድትረዱን ዘንድ እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። Okay, welcome everybody from different country and from different nation. Welcome again and again. Okay, my name is Dafaa from Samara University. As you're watching on the screen from Samara University, Afar region, Ethiopian country. And as you can see, this generation is and worship and pray our God in the day or during the day, so that we wake up from our sleeping around 9 o'clock up to this morning 12 o'clock, so that we are here to transfer some promotion and show you what condition we are in. As you're watching, there is nothing around here, only rock you can see on here. Because of lack of a church, this generation haven't a church, haven't shed, haven't enough comfortable area. So from different country and from different area that watching this screen, please don't scroll without watching this short video. And if you want to help us, you can stand our side by every direction. Assuredly I said to you, we have been challenged from different challenge, such as sun, such as wind, and some people that hate our religion. For you are listening and watching, thank you. God's peace be upon you wherever you are. In the name of Jesus Christ, the Son of living God, peace to you.